raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa Kamisa Agayya bultii 19 bara 2021 guyyaa har'aatiin miseensa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo fi Dubbiimaa Cibraa Soddonbooroo kataan jaalboorrataa abbaa biyyaa dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa addatti ammoo sochii waraana bilisummaa Oromoo Wooboodhaa giddugaleessa godhatuun marii bal'aa isa waliin tolfannetu sagantaa kana keessatti saniif dhiyaata. Akkuma yaadatamu waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon bobbaa addaa Agayya bultii 8 bara 2021 irraa qabee labsuudhaan lixa giddugaleessa kibba akkasumas kaaba Oromiyaa konyaa Walloo baa Oromiyaa akka waliigalaa guutuu Oromiyaa keessattuu tarkaanfii fi duula jabaa geggeessaa jira. Injifannoo boonsaas galmeessaa jira. Isa kanas akka guutuu Oromiyaatti qoratuudhaaf rakkoo neetwoorkii bilbilaadhaa akka guutuu biyyaattuu waan jiruu fi bakka cufa bilbilee odeeffatuuf yeroo dheeraaf tattaafataa turrullee ittiin milkoofne haa ta'uti har'aaf gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluun Dubbiimaa waraana bilisummaa Oromoo Wooboo Cibraa Soddonbooroo kataan keessummaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa tolfannee qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessa nagamaa kuffii keenyaatti nu faana haa ta'u. Muuziqaa coomsaa kana booda sududumaan marii Dubbiimaa Cibraa Soddonbooroo jaalboorrataa abbaa biyyaa waliin tolfannetu isiniif dhiyaataa nu faana tura. Dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon sochii isaa kan duraa irra daran guddisuudhaan erga Agayya bultii 8 duula takkaa'uu bobbaa maqaa gootota Oromoo kanneen akka Jaalamoo Qiltuu, Jaal Naggasaa Wagii, Jaal Nadhii fi Asan Ammeetiin labsatee hojiitti seenee erga hojii seenee torbee 2 lakkoofsisee jira. Guyyootuma muraasaa sochiin kun eegalee kaasee ammoo lixattis giddugaleessattis kibba Oromiyaattis iddoo garaagaraatti injifannoolee boonsaadha kan waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon galmeessaa jiru. Magaalota baadiyyaadhaa aga honaattillee sadarkaa qabatutti deemaa bifa jirtantu mul'ata. Haa ta'u malee piipiin sanaan raafamuudhaan intarneetas balleessitee jirti akkasumas neetwoorkii bilbilaa ammeessitee jirti. Mee akka kibba Oromiyaatti Wooboon eessaa ka'ee eessa jira maaliif jirtan mee marii keenya kanarraa aanfannaa? Waraanni bilisummaa Oromoo goloolee Oromiyaa keessa jiru kamiyyuu iddoo hunda jiru kamiyyuu akkuma atoo tuqettiin jettee dhaadannoolee garaagaraatiin kan dura caalaa dhaadannoolee garaagaraa maqaa goototaatiin qabatee bifa aaraan waraana isaa jabeessee humna diina isaa irratti labsee deemaa jira. Kun inni iddoo goloolee Oromiyaa keessatti injifannooleen boonsaan galmaa'anii jiru. Akka konya keenyaatti akka gama keenya kagbaa kanalleetti haalli nuti jirru bareedaa injifannoolee boonsaatti galmaa'ee humniti diinaa hedduun kan jiranii cabxee jirti. Tarkaanfileen hedduun kaambilee diinaa hedduu irratti fudhatamtee diinni kaambilee duraan keessu iddoo duraan qabatee jiru hedduu gadhiisuu danda'eera. Baqatee sodaan guddoon keessatti uumamtee raafamee iddoo aanaalee fi gandoottan hedduu jiran kan duraanii quttuma godhatee uummata keenya iraarsaa ture. Baqatee gadhiisuudhaan gara iddoo tokkotti yookaan tuqaa guddichi tokkotti deebi'ee bifa kanaan jira. Iddoon tuqaa guddicha jiran sanitti iyyuu sodaa fi halkaniif guyyaa oolmaa bultii dadhabanii raafama guddaa keessa jiru waan haamilee qabaatii iyyuu miti. Waraan keenya inumayyuu dur dhaabatanitti ittisuu iyyuu dhiisiiti. Hedduun isaanii walgatanii meeshaa harcaasanii ganuu fi kallattii garaagaraatti jiru.
Kanaafuu injifannooleen hedduun gara koonyaa keenyatti galmaa'anii jiru. Iddooleen hedduun dhuunfatamanii jiru. Iddoo isaan irra buqqaanitti hin jiran, kaambilee isaan gadhiisanitti hin jiran, waraanni bilisummaa Oromoo to'atee dhuunfatee qubatee jira. Haala kan keessa jirra, haala bareedaa fi haala abdachiisaa kanaan keessa jirra gama keenyaan. Hayyee horii bulii dubbiimaa waraan bilisummaa Oromoo boo Cibraa Soddon Booroodhaa jaal boorrataa abbaa biyyaa akka konyaa Gujii lixaatti yeroo garaagaraatti hawaasuma Oromoo naannoo sanirraa odeeffanneerra waraanni bilisummaa Oromoo boon konyaa Gujii lixaa keessa sosso'uu gandeen onoota konyaa Gujii lixaa cufayyuu dhuunfatee kan ammatti marfamee jiru sunuu guyyoottan 4 darban keessaa Oboon karaa 4 marsee lola irratti banee ka jiru magaal bulee oraa callaadha. Sababa neetworkiin hin jirreef ammatti Oboon magaal bulee oraa dhuunfateef hin dhuunfanne adda baafannee hin jirru. Akka godina Gujii ba'aattis ammoo Cibraan Soddoma Booroo fi Cibraaleen naannoo san jiran kan 3-4 ta'anii wal ta'uudhaan bakka garaagaraatti tarkaanfii fudhataniitu magaalum Nagallee Booranaa jalayyuu akka jirtanidha. Mee kaambileen waraanaa dhiyeenya kana Cibraa Soddom Booroo fi Cibraalee kabiroodhaan dhuunfatamanii isan keessa dhaabbattanii hawaasallee walitti qabdanii mariisisaaf barsiisaa jirtan kuni magaalota takkaa'u kaambileef onoota akkamiiti mee 1-2-3 maqaa irraa nuu dha'i dhaggeeffattoota keenyaaf akka ifaa ta'uuf. Kunni bareedaa akka Oboo zoonii kibbaa gara koonyaa Gujii ba'aatti Cibraan Soddon Boorooti, Cibraa Odaa Doolaa akkasumas Cibraan Laggibee Ulfaan hundayyuu waliin ta'uun tarkaanfii boonsadin irratti fudhatanittiin iddoolee hedduu qabachuu danda'anii jiranii yookaan qabachuu dandeenye jirra. Kan keessatti fakkeenyaaf akka Cibraa Soddon Boorootti kaambiin akka Malka Gubaa erga to'annaa waraana bilisummaa Oromoo yookaan to'annoo Cibraa Soddon Booroo jalqaletti hin jire gara baatiyyuu lakkoofsisuuf deema. Kan dhiyeenya kana ammoo iddoo yeroo hedduu fi kuufamee diinaa hedduun irratti wal ta'ee diinni yeroo dheeraaf qabatee uummata keenya iraarsaa ture kan lollis yeroo baay'ee itti deddeebi'aa ture kan achirratti lolli yeroo hedduu gaggeeffamee irratti wal morkii fi dhaadannooleen garaagara gaggeeffamee waraana PP fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti lolli cimaan deemaa ture. Kaambiin magaal bulbul kaambiin guddichi kaambiin magaal bulbul to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akkasumas aana gumii Eldalloo gandi boobaas kaambiin argamu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabe jira. Akka dhungoo, fuloo, simmintoo, dhaqaqallaa kanneen jajjedhaman kaambileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabanii jiru. Akkasumas gara Cibra Odaa Doolaatiinis kaambileen akka Jiddoolaa, Saraansar, Armaan, Goorodoolaa, Waadara jalatti kan argaman kaambileen hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jalqabanii jiru. Kanaafiyyuu diinni kaambileen kun hundayyuu kaambilee jajjaboo warri humna isaanii achitti kuufatee achitti tursee uummata keenyaan iraarsaa ture. Kan warri dhaadachaa ture akka waan humni jaba qabanitti humna waan qaban iddoolee kan kanatti raabsanii uummata keenyaa miidhaa garaagara irraan gahaa turan akkasumas sochii waraan keenyaa ugguruuf yookaan waraan keenya cabsuuf sochiilee garaagaraa godhaa turan. Guutuun humni diinaa kun hundayyuu laafattee cabtee iddoo kan guutuu gadhiisanii jiru. Iddoon akkana kun ni jiran kan hafanis hedduutu jira. Hayyee bareedaa qabxii jalqabaa keessatti humni diinaadhaa kaambilee jiran hedduu isaa lakkisuudhaan dheetee ammoo bakka tokkotti walitti qabamee jiraa jette. Kaambii isaan amma yeroof itti walitti qabamanii jiran kun kan magaalaa Nagellee Booranaa keessatti argamu Arbaarettenyaa Kifilxoor jedhan sana. Yoo san ta'e sanirraas ammoo Oboon kiiloomeetira 3-7 waan hin caalle irratti akka argamuuf dhiyeenyuma kana naannoo sanatti illee tarkaanfii fudhatuu keessantu dhaga'ama. Mee eessa bakki diinni itti walitti qabamee jiru kun? Kunini diinni iddoolee garaagaraa kaambilee garaagaraa keessaa baqateetti hin jiru. Kunini kaambii guddicha godina jala jiru magaalaa Nagellee Booranaa magaalaa gudditti godinnaati. Magaalaa gudditti godinnaa tan keessatti kaambiin guddichi achi jira. Humni diinaa kunini bakka kaambii magaalaa Nagellee kanatti walitti qabamanitti hin jiru. Bakka qajeelcha godinnaa Gujii jedhamuu fi bakka Arbaarettenyaa Kifilxoor bakka jedhanitti asumatti walitti qabanii humni diinaa kun asteeti. Waraanni bilisummaa Oromoo sokaa waraanni keenyas magaalaa kanayyuu seenee kallattii gam tokkoon keessa oolee bulee akka barbaadetti magaalaa keessa oliif gad deemee hawaasa isaa haasofsiise magaalattii keessa socho'aa jira. Sochii waraan keenyas magaalattii keessayyuu to'achuu hin dandeenye. Agum barbaadee waraanni magaalaa keessa deema uummata yoo haasofsiiseyyuu agum barbaadee waraanni magaalattii keessa deemee yoo waan barbaade sochii barbaade gaggeessayyuu warri sodaa irra kan ka'e kaambii keessaa kan gadi hin baanedha.
Kanaafuu iddoon warri amma itti deebi'ee jiru kaambii guddichaa godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee keessatti argamudha. Kaanis godinuma kan jala kaambii guddicha tokkotu jira magaalaa Adoolawaayyuu kan jedhan jala asitti deebi'anii jiru. Kanaafuu kuufamni diinaa kun iddoolee gurguddoo kan lamaanitti deebi'anii uffisuuf yaalaa jiru. Ajedhaniyyuu malee uffisnaa yoo jedhaniyyuu malee keessi warraa sodaa warraa waan baay'eetu mul'ata. Adoo kun barbaadee waraanni bilisummaa Oromoo dhufetti dhukaaseyyuu deebii kan hin kenninee fi sodaa fi kan gad hin baanedha. Yeroo WBO'n